Harka fuunee ashamaa akkam jirtu jaallatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaa dhumti keessan bakka jirtan maratuu nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa isinaa qaqqabu jechaa guyyaa irraa odeeffannoo waa'ee Mohaammed Deeksisootiin wal qabatu haala kamirra jira eessa jira bakka kamitti hidhame maalirra jira kan jedhu keelloo miidiyaa odeeffannoo addaa ta'e tokko argatee jira. Odeeffannoon kun maalidha? Mohaammed Deeksisoo maalirra jira kan jedhu irratti odeeffannoo haaraa ta'e qabannee isiniif dhufnee jirra. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti turtiin waliin taasisaa isiniin jecha please subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaala keenyaatti dabalama. Akkasumallee viidiyoolee keenya like gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Kallattumaan gara qophii keenyaatti dabarraa hanga xumuraatti turtiin waliin taasisaa like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Qophichis kunootii daawwannee walitti deebina. Ashamaa akkam jirtu? Nagaa akkam jirtu? Nagaa Anmoonet badhaasaati keelloo miidiyaarraan isinii bilbila. Hayyee Moonet Nooru. Hayyee obboleessa Mohaammed Deeksisoodha. Eeyyeen. Hayyee meegaa tibba kana akkuma irraa dubbatamaatii jiru Mohaammed Deeksisoo bakki buuteen isaa dhibameetii jira kan jedhu odeessi nu qaqqabee jira. Mee akka maatiitti isin hordoftanii bakka inni jiru baruudhaaf argattanii jirtu? Akka maatiitti itti gaafa inni achitti to'atamerraa kaanee halkanii guyyaa waan kana jalaa nafne garuu yoo duraa adeemsa mana murtii akka ta'e wayii waan qabuuf beellama guyyaa guyyaatti eegaa turre waan ta'eef baay'ee agas nama yaaddessuuf waan abdii qabutu ture. Garuu gaafa guyyaa 23 ji'a torbaffaa 2013 kana booda erga humna addaa Oromiyaa jedhamu kanaan butame as bakka kana jira waan akka oduutti haasa'u malee qabatamatti wanti irra geenne ijaan argine yookiin namni dhiyoo ijaan argine jiru. Hundaa'uun immoo wanti nama yaaddessu mootummaan ofiishaalii isa bira jiraachuu amanuu hin dide. Komishiniin mirga namoomaa yeroo 2-3tti xalaa barreeffatee dhaqee akka itti argisiisaniif gaafatullee nu bira hin jiru waan jedhu ofirraa deebisanii. Nullee carrammaan xiqqoon durumaayyuu hordofuuf qabnu karaa komishinii mirga namooma damee Jimmaa kanaatiin ture. Egaa isaan mootummaan itti argisiisuudhaan as nullee akkasumatti dukkanuma keessa jirra jechuudha waan bakka kana jira haala kana keessa jira jedhu waan irraa beeknu hin qabnu. Hayyee meegaa akka maatiitti isin hordoffii taasisaa turtanii adeemsa mana murtii sanallee himannaa isaan irratti dhiyeessan maal fa'a ture? Himannaan yeroo lama ture. Himannaan inni duraa gaafa jeequmsa kaasuu yaaltee warra bosonaa wajjin hidhata qabdaa waan jedhu ture. Tuni aanaa tokkoffatti komii irra banamee ture. Anillee manni murtii gaafa guyyaa 16 kufaa taasisuun mirga ofiitiin akka ba'u murteesse. Eegas poolisiin immoo gadhiisuu didee gaafa guyyaa 17 buufata poolisii aanaa lammaffaa Alazar jedhamu kanaaf dabarsee kenne. Warri aanaa lammaffaa kun immoo eega fudhateen booda komii haarawa biraa bombii harkaa darbattee namarratti miidhaa geessiteertaa qabeenya balleessee waan jedhutu ture komiin lammataaf irratti baname. Isallee lama guyyoota ta'ee irratti eega fudhataa ture booda gaafa guyyaa 7 ji'a torbaffaa 2013 kana poolisii manni murtii ammallee kanas kufaa taasisuun mirga ofii mataa isaaniitiin akka ba'an murteesse. Eegas ammas fudhatanii galaniini akka nuu kennan yoo gaafannuyyuu akka gadhiifamuu hin dandeenyee fi ajaja qaama oliitiin akka hidhamee jiru isaan bira immoo adaraatiin amaanaa akka kaayatamee jiru nutti himanii. Amaanaa eenyutu kaa'ee jedhu? Qaama olaanuu jedhu qaama olaanuu sun kaa'ee akka ta'e adda nu hin baafne isaan illeen nuti dhimma irraan qabnu qaama olaanuutu nu bira kaayatee jedhu. Egaa gaafa guyyaa 23 kanaati achuma ture jechuudha. Olmost akka guyyaa 16 akkasumatti eeguma manni murtii gadhiisee akkasumatti kan poolisiin irra taa'aa ture jechuudha torbee lamaa oliif. Hayyee yeroo deddeebitanii dubbisaa turtanitti egaa yeroo baay'ee qaamni mootummaan kun yeroo barattoota hidhee jedhu reebicha irraan gahaa qaamni isaanii ni miidhama akkasumallee yoo dhukkubsatan yaala gahaa hin argatani. Mohaammed Deeksisoo yeroo argaa turtanitti haalli inni irra jiru maal fakkaatu ture? Mohaammed guyyaa jalqaba qaban baay'ee reebamee ture. Normaalii waliin hidhamee ture waan ta'eef guyyoota turan achi waliin guyyaa lama achi waliin bulee ture. Ani eebbisiisuuf nama dhaqe keessaa baay'ee reebamee ture. Aktuwaalii gaafa san qaamarrallee mallattoo ifatti mul'atantu jira ture, hin okkula ture, ijarraa miidhamatu ture. Kan hundaaf yaalan arganne amma wanti guddaan isaaf badaa
xiyyeeffannaa kennuu nu dhookke lubbuu nuu hin hafa waan jiru waan hin qabne shakkii jedhu waan qabnu ture dura lubbuu isaa arguun miidhamni qaamaa yoo san baay'ee yomaan itti hin fakkaanne ture namni immoo yaalchisee fi yookiin laalchisillee hin jiru akkasumatti taasisu. Hayyee egaa xumura irratti uummanni Oromooillee akkasuma Mohaammed Deeksisoo eessa ga'e kan jedhu namuu hunduu wal gaafataati kan inni jiru isin immoo gama keessaniin akka maatiititti dhaamsa uummata Oromoof yoo qabaattan carraanis ni kenna. Dura dursoo baay'ee haa galatamu uummanni of course namuu dhimmuma godhatee anumaan qixaa barbaadaa jira anumaan qixaa halkanii guyyaatti dhimmamee akka namuu yaada isaa kanaaf ajandaa godhatee akka to'edhaa jiru hubadhaa argaas jira dhagaallee jira haa ulfaatanii ammallee immoo akkasumatti eessa akka mucaan kun jiruuf haala inni keessa jiru immoo irra caalaa wanni balleessillee mucaan kun jiru dabaan hidhame akka gaafachuun akka nama akka biyya tokkotti biyyillee sila barbaaddu jenneetiin amanna haa ta'u sun hin taane amma dabaan hidhameera bakka jiru haala inni keessa jiru baruuf qaamni dhimmi ilaalu hundi sagalee ta'ee sagalee nuuf ta'ee akka mucaa kana haala inni jiruuf bakki inni jiru barru irratti akka nu gargaaran dhaamsa dabarsaa ulfaadha. Hayyee ulfaadha.